Maanguddoon umurii waggaa 8tti rifeensa sirreessan galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galma'an. Namni ogummaa jaallatu gaafa hojjetu dullumni isan dhaabu. Sizui Akoshi waraana addunyaa tokkoffaa dura adoolessa 10 bara 1916 maatii qonnaan bultoota Nakaakaawaarraa kan dhalatte yoo taatu umurii ishee waggaa 14tti hojii rifeensa sirreessuuf murteessite gara Tookkiyoo deemte. Umurii waggaa 20tti ogummaa ishee kana fooyyeffachuudhaaf leenjii fudhatte hayyama rifeensa sirreessuus argatte. Abbaa warraa ishee waliin saaloonii banatte. Dubartii jabduu namni baay'een ogummaa isheef jaallatus taate. Murtuun rifeensaa yookaas immoo maqasiin harka koorraa dhibeen beekuu jetti maanguddoon kun. Abbaa warraa ishee waliin ijoollee 2 godhatanii utuu hojii kanarra jiranii waraana Jaappaaniif Chaayinaa bara 1937 ka'een inni biraatii ajjeefame. Sana boodas saalooniin yookaas immoo manni miidhaginaa kun jalaatii barbadaa'e. Waggaa 8 oliif hojii malee teesse. Sana booda mana miidhagina rifeensaa yookaas immoo saaloonii kana deebistee banatte. Maanguddoon kun waggaa 90 oliif hojii rifeensa sirreessuu irratti waan dabarsiteef World Guinness Record beekamtii kenneefii jira. Rekordiin kun bara 2018 lammii Ameerikaa Anthony Mitchell haga umurii waggaa 107tti rifeensa sirreessaa tureen qabame ture. Namichis dhiyeenya kana boqote. Maanguddoon kun isa maamiltoonni koo hojii kootti gammadan caalaa beekamtiin argadhe kanatti gammadeeraa jette. Amma rifeensi ishee adii duwwaa ta'ee jira. Hanga umurii kiyyaa waggaa 110 ga'uttis hojii koo ittan fufa jechuudhaan dubbattee jirti.